Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii baga nagaa taatan baga nagaa walitti deebine jecha yeroo darbee mata dureen keenya barumsa qorannoo qopheessuu kan jedhu waliin ilaallee turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo gaaffilee qorannoo fi kaayyoo qorannoo akkamittiin bocuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu amma dhumaatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Tole, mee fakkeenyaaf gaaffilee qorannoo kan ilaala. Jalqaba irratti maal jedha? Sirbi gubaa xombooraa godina Horroo Guduruu Aanaa Jaardagaa Jaartee ergaa akkamii fa'aa uummatichaaf qaba? Argitanii gaaffiin ijoon jiru addana ergaa akkamii fa'aa kan jedhu. Mata dureen isaa maal jedha jennee yeroo darbee qaaccisa ergaa sirba gubaa jenne waan ta'eef ergaadha jechuudha inni jalqabaa. Kanaaf gaaffiin bu'uuraa keenya ergaa isaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Gaaffii lammaffaa kanas ilaala. Sirboonni gubaa masqalaa dura sirbamanii fi gubaa booda sirbaman ergaa akkamii qabu? Amma egaa inni jalqabaa sirbuma gubaati. Inni kun immoo duraaf jalqabaa fi xumurarratti ergaa akkamii akka qabanii jedha. Sadaffaa irratti sirboonni warri shamarranii sirban ergaawwan akkamii qaba? Arfaffaan dhaloonni yeroo ammaa kun sirba gubaa xombooraa irratti hubannoo fi ilaalcha akkamii qaba? Kan jedhu gaaffii bu'uuraa qorannoo kanaa ta'ee fayyadaa jira jechuudha. Egaa haala adda addaatiin gaaffii qorannoo keenya bocuu dandeenya. Garuu wanti gochuu qabnu mata duree keenya wal hammachuu qaba. Akkasumas gaaffileen qorannoo keenyaa kan inni irratti hundaa'u hanqina jiru yookiin rakkoo furuuf deemnu sanarratti hundaa'uu qaba jechuudha. Asirratti argitaniittu yoo ta'e hanqina qorannoo isaa keessatti sirbi gubaa xombooraa uummata aanaa Jaardagaa Jaartee biratti adeemsa duraan sirbi yeroo gubaa sirbamaa jiru osoo hin taane laafaa dhufeera jedha. Argitanii laafaa dhufee jira. Kanaaf egaa laafaa dhufee jira kan jedhu gaaffii isa kamiin deebisuuf fi haala inni ammarra jiru gaaffii arfaffaarra jiru isa kana deebisa jechuudha. Kanaaf gaaffileen duraa sadanillee haaluma wal fakkaatuun kan dhiyaatanidha jechuudha. Inni biraan kaayyolee qorannooti. Kaayyoleen qorannoon immoo egaa kunoo kaayyoon qorannoo bakka lamatti qoodama. Inni jalqabaa kaayyoo goorooti. Kaayyoo gooroo yookiin general objectives isa jennu sana jechuudha. Kaayyoon gooroo immoo maal ta'uu qaba kan jennu mata dureen keenya waa'ee qaaccisa ergaa sirba gubaati waan ta'eef kaayyoon gooroo keenyas maal ta'uu qaba? Kunoo ilaala. Kanaa kaayyoon gooroo kanaa qaaccisa ergaa sirba gubaa xombooraa godina Horroo Guduruu Jaartee qaaccessuu irratti xiyyeeffata. Isa kana qaaccisa ishee kana dhiisuu dandeenya. Kana jennee ergaa sirba gubaa xombooraa godina Horroo Guduruu Aanaa Jaardagaa Jaartee qaaccessuu irratti xiyyeeffata jenna jechuudha. Agartanii egaa jechoonni kun jechi qaaccessuu jedhu kun kaayyoo gooroo keessatti dhufuu kan qaban jechoonni akka qaaccessuu, xiinxaluu, addeessuu jedhaman ibsitoota akkasii fayyadamu jechuudha kaayyoo gooroo keessatti. Egaa kaayyoon gooroo mata duree wajjiniin illee hidhata guddaa qaba. Mata duree keenya irraa
maquu hin qabu jechuudha. Sababiin isaa kaayyoo keenya isa guddaadha jechuudha. Kaayyoon keenya goorees isaanirraa maddu waan ta'eef. Kaayyoon gooree immoo maali? Yookiin specific objectives kan jennu jechuudha. Specific objective kan jennu immoo kallattiidhumaan gaaffilee qorannoo keenyaati jechuudha. Gaaffilee qorannoo keenyatu ibsitoota fayyadamuudhaan gaaffileen qorannoon keenyaas gaaffiidha. Hima gaaffiitiin dhiyaatee jira. Hima gaaffiitiin dhiyaatee jira. Hundisaayyuu garuu addanatti kaayyoo gooree ibsitoota kana fayyadamuudhaan maal goona? Gara himamsaatti deemna jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf asitti jalqaba irratti maal jedhee jira? Sirbi gubaa xombooraa godina Horroo Guduruu aanaa jaardagaa jaartee ergaa akkamii fa'aa uummatichaaf dabarsa jedha. Asitti immoo kottaa ilaalaa. Sirbi gubaa xombooraa godina Horroo Guduruu aanaa jaardagaa jaartee ergaa akkamii uummatichaaf akka qabu maal gochuudha? Himuu yookiin ibsuu ta'a jechuudha. Ergaa akkamii akka qabu ibsuu jenna jechuudha. Ibsuu, addeessuu, tarreessuu ibsitoota kanneen akkasii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaas ilaalaa. As mallattoon gaaffii akka jirutti fudhaa. Kanaaf asitti immoo maal jenna egaa ergaa sirboonni gubaa xombooraa dura sirbamanii fi gubaa booda sirbaman maal akka ta'an ibsuu ta'a jechuudha kun immoo. Kunoo lammaffaa irratti maal jedhaa? Sirboonni gubaa xombooraa dura sirbamanii fi gubaa booda sirbaman ergaa akkamii qabu? Asitti immoo maal jennaa? Ergaa sirboonni gubaa xombooraa dura sirbamanii fi gubaa booda sirbaman maal akka ergaa akkamii akka of keessaa qaban ibsuu ta'a. Sadaffaa irratti maal jennaa? Asii sadaffaa irraa maal jedhee jiraa? Yookiin caa irratti sirboota warri shamarranii sirban ergaa akkamii akka qabu himuu. Asitti immoo maal jennee? Sirboonni warri shamarranii sirban ergaa akkam akkamii dabarsa jedha. Inni arfaffaa immoo dhaloonni yeroo ammaa kun sirba gubaa xombooraa irratti hubannoo fi ilaalcha akkamii qabu jedhamti. Asitti immoo dhufnee dhaloonni yeroo ammaa sirba gubaa xombooraa irratti hubannoo fi ilaalcha akkamii akka qaban ibsuu ta'a jechuudha. Argitanii egaa gabaabaadhumatti kaayyoon gooree gaaffilee qorannoo keenyaa hima gaaffiitiin ture sana gaaffilee hima gaaffiitiin jiran kana gara maalitti deebisuudha jechuudha? Gara himamsaatti deeffannaa jechuudha. Kanaafi of eeggannoo gochuu kan nuti qabnu egaa asitti kaayyoo gooree keessatti hima gaaffiidhaan hin keenyu jechuudha. Hima maaliitiin keenya? Ibsitoota kanneen akka ibsuu, tarreessuu, adda baasuu, addeessuu kanneen jedhamu fayyadamna jechuudha asitti. Kanneen fayyadamnaa jechuudha. Kanaafi lammata immoo mata dureen keenya wajjiniin hanqina qorannoo keenya wajjiniin wal simachuu qabu jechuudha. Egaa walumaa galatti gaaffileen qorannoo fi kaayyoleen gooree akkasiin ibsamu. Yeroo itti aanu immoo mata duree barbaachisummaa qorannoo jedhu waliin ilaalla. Ammasitti nagaan tura. Aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoonni. Muuxannoo sabaa aadaa gammadisaa afaan oromooti utubaan bantiisa.
keessa